Asama akkam jirtu daawwattoota Forex Entertainment nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jecha egaa har'a dastuudhaa fi caaltuu isiniif qabadhee dhufuun kan koo waan tokko gaaffiiwwan jara ilaallatu qofa kanan gaafadhu gaaffii sanaaf deebii akkamii kennu deebiin isaanii kun immoo sirriidha moo sirrii miti walumaa galatti gaaffii walii galaati waan ta'eef jara sitti madaalla hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Gara sagantaa keenyaatti baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Ati soo? Baga nagaan nu eegdan. Nu eegdanii gaafa jettu na eegde yoo jetti ta'a. Atu nan gaafa. Caaltuu kan dastuu jee. Hayyee lakkoofsa tokko hanga 12 keessaa lakkoofsa tokko filadhu. Lakkoofsa 8 jennata. Kamuu taanaan hin gaafatamta? Rakkoo hin jiru. Otoon sobin kan keessi kee beeku nama meeqa si jaallatee jira? Ammai. Yeroo ammaa kana keessa kan keessi kee beeku nama meeqa si jaallatee jira? Nama isaati hin beekne osoo hin taane nama hin beektu. Ayyee. Nama na jaallatanii je'ee nama nu hundaame. Ayyee takka lama. Ayyee. Lama afur. Namni tokko fuula beekti namaan lakkoofsa. Nam shan. Shanan quba harkaa nama shan. Ayyee. Ayyee. Filadhati lakkoofsa tokko hanga 12. Afur. Cidha jaalallee keetii irratti DJ taatee yoo affeeramte sirba maal jedhu? Beenu. Sirba eenyu? Beenu sinachisi nama. Sirba gommiti gomma taani. Sirba gommiti gomma. Maal jedhu? Beenu sinachisi nama nu beenu. Beenu sinachisi nama nu beenu. Kan siinaan jedhe rabbi naaf haa kennu. Beenu. Cidha namaarra dhaqxee nama cidharra jiruun beenu gaafa jettu? Baqa DJ ta'uun taatu. Beenu jaan. Atos laawitus ta'e maal affeerte? Ni deemta na dhiiste numa deemta garaa kee jabaa. Kadhachuu jirtu. Egaa akkasii Dhiisee fuudhee kadhatte. jechuun ni Akkasii nama nu jaan. akkasii miti akkuma deeme sanuu. Garaa jabaattee Deeme gaafii maan gaafadhee barkadhaa miti. As keessatti immoo sirbicha keessa maaltu jira beeku? Maaltu jira? Ifittiin Na fuudhii maatirre. Kadhachuu jirtu sin jeema. Kadhaa miti bareeda nama jaallatu namaan hin jaallatu. Bar sargii sarreerta. Sargiin sana akkamitti na dhiisee deemee fi na fuudhii bakka rakkoo hin jiru akkasuma. Kanaan si affeera osoo ta'e hin taane garuu. Angaruu soolanii affeera. Kadaawwitee mokonnin. Kadaawwitee mokonnin. Gaafachee Nduree DJ kee. Sinturee kaamera. Kan saa'u raawwateera naaniin jedhiin garuu kanatti dukkanaa eenaaf baariyaa boruu. Sabdii jeen ta'uu. Hayyee ammoos Lakkoofsaan. filadhu. Okay. Lakkoofsa 5. Lakkoofsi 5 akka jedha. Obboleettiin kee akkanatti jaallattu. Takkittii sana qofa qabda. Baay'ee jaallattaa. Magaan. Abbaa manaa keetii wajjin yoo argite. Maal goote? Maal goote? Summi dhugeetiin du'a isaan lachuurraa. Wallahi. Rabbiin sin dhiisuu. Wallahi rabbiin nan dhiisin. Obboleettii ijaarsa yaa joon argamu. Akkamittiin deebee jiraadhaan hin fadhu. Uuzu billaahi min shaitaan ji. Itus ta'e maal goota? Ifin ajjeesu isaa sumaan godhu garuu obboleettiiti yoo fayyaan qabaanne hospitaala bakka wayii bakka itti wal'aanamtu. Yeroo sana miira akka kanaa sitti dhaga'ama amma. Miira na dhaga'ama akkattuu hin beekan dhaabbadheetti nama jechuun bakka sanitti dhaabbadhee akkuma dhaabbadheen akka nafuun hin beekan.
daqiiqaalee Dhaabbadhee nafa yeroo jettu of wallaaltee moo yaa irrifaturra ijaan argamii sanbooda akkam goota? sanboodaan intalan fuudhee wallaanan jee isa inni dhiise alagaadha obboleettii yamii yaani obboleettii takkittuman qaba akkuma akkasisanii yoo laalee fataa viidiyoo kana laaleen fuudheen takkittum isaanii qaba tanaaf jee fuudheen bakka quraanaa yookaan immoo bakka amantaa bakka jabaa wayii geessee barbaachisaa taanaan dhiqa. Asirratti akka waan fayyaan qabneetti ilaalaa jirta jechuudha. Jaalalli immoo dhimma fayyaatii waa wal qabatu tokko qabu. Fayyaa yoo qabaatte abbaa manaa fayyaa wajjin. Amma ishii fayyaa qabaattee goote amma. Fayyaa qabaattee goote. Lagaadha dhiirti akka fedhe yoo ta'e anaaf abbaa manaa kiyyaa ta'u malee jalqabaa lagaadha. Isheen immoo foon kiyya dhiiga kiyyaa kan goona wallaana wallahi fayyaa qabu. Fayyaa yoo qabaatte gammar kaneeffadhe boodan umaan kun hundi isa isaan lachuu waliin haa jiraatan. Dandeessa garuu akka dubbiidhaan dubbatan miti dubbicha. Biyya san hin taa'u bakka isaan jiran san jiraachuu hin danda'u malee. Kanaafuu isin of ajjeesti ati immoo jara lamaa walitti dhiiste baddaa jechuudha. Bakka naannoo isaan jiran bakka itti arguu danda'u san irraan hin fagaadha. Tarii yeroof biizii cinqamuun waan dhiphisuu danda'a haa ta'u immoo. Maali gaafii akkana? Daawwattoonni kan keessa ituu sin ta'e maal goota? Nuuf barreessa hayyee atis lakkoofsa filadhu. Torba akkas jedha. Jecha jaalalleen keessiin jedhe kan hanga har'aa si keessaa hin banne kami? Jecha addaa kan inni naan jee ani hin irraanfanne waan nama jaalatanii waa hundi hin irraanfatanii waa san hundarraa immoo gaafa jalqaba gaafa jaalalaa waliin jennu sin jaaladha. Yeroo jalqabaatiif giseenaan jiru. Sin jaaladhaa kanatu sammuu kee keessaa nama? Gisee hunda. Hatta namni birallee yoo akkas naan jee namni san na yaadachiisa. Mushkilaadha. Atoo. Faallaa sanii akkuma ishee fileebar. Maqaadha bar fileebar. Nama hunda keessaa taniin jaaladhee filedhee fileebar tiyyaa. Fileebar tiyyaa jecha kan. Jecha kanaan hin dagadhu like. Ayyee. Dubbi keenya irratti gaaffiinan jara kana lamaan gaafataa jiru isinis ilaallata waan ta'eef koomentii jalatti nu barreessaa. Ayyee mee ati mu filadhu lakkoofsa. Lakkoofsa 9. Ayyee. Lakkoofsa 9 akkas jedha. Sagalee nama beektu tokko akkeessi jedha. Sagalee nama beeku. Ayyee. Caaltu. Sagalee nama beeku akkeessi jaa. Ijoo intinaa san akkas goone. Isaa seenuu akka siyaasaa keetti. Haasaa kooti? Ayyee. Dubbii keenya irratti daawwattoonni dubbii kooti sin beeku waan ta'eef. Dubbii keenya irratti daawwattoonni hin arganne sin beeku waan ta'eef. Qooqii kee akkasii miti? Hin arganne. Argatu fidhamuu kiyya jarri aanatti. Ati amma gaaffiin isii gaafadha naa deebisi. Ejjay akka isii Isaaqi. Isaaqiin akkeessoo osoo hin taane nama beektu tokko jecha isaa akkaataan itti dubbatu. Caalii kaatee dalagaan deemtuumi. Sagalee nyuute akka. Sagalee liinaa. Sirrii takkeessa. Hayyee mee lakkoofsa filadhu. Lakkoofsa takka. Namni wayii yookaan gareen tokko haadha keessaa ta'u abbaa kee si jalaa ukkaamsee nama sana hin jaallattu ati. Yoo ati natti eerumte malee nan ajjeesaa yoo siin jedhe akkam goota? Nan eeruma. Abbaa keetiif haadha keetiif jecha nama hin jaallanne sana wajjin. Shakkii takka malee. Walumaa galatti fiidaa taataa jechuudha. Abbaa kiyyaa fi haadha kiyya mii? Nan eeruma. Namni kun nama badaadha. Haa ta'u. Heeruma keessatti immoo wajjin jiraachuu, wajjin ilmaan horuu, nama hin jaallanne tokko wajjin jiraachuun immoo hangam akka aarsaa nama kaffalchiisus tilmaama. Isaanii aarsaa naaf kafalee bakka kanaan nageerran ulfaatu. Itti amantaa? Yaa. Ayyee, atoo. Miitu akkasumaan godhu. Ni heerumtaa jechuudha? Garuu wajjin ittiin fufaan. Dirqama gaa. Amma akka nama qumaara nyaatametti filaali.
Harka seenaa boon hin jiru. Ba'uunis hin jiru dirqama filannoon kan kee hanga dhumaatti jechuudha. Jara yoo qabeenya ajjeessa. Lakki ittumaan heeruma. Wajjin jiraatti. Daawwattoota keenya isinoo. Garuu osoo inni nama fuune ni du'a sun fi. Hayyee mee lakkoofsa filadhu. Lakkoofsa 2. Weellisaa Oromoo keessaa dirqamatti nama tokkotti eerumu yoo ta'u siin jedhanii eenyutti eerumtaa maaliif? Shukrii Jamaal. Shukrii Jamaal. Hayyee jaalalta laala halkanii guyyaa ananta wallaala. Hayyee maaliif? Ilma warra guddaati. Achiin immoo jechuun fiizikaalarra ulaagaa hanga namarraan hawwu yookaan nama qabaatuu ni qaba. Sagalee isallee hedduu bareeda. Dandeettis ni qaba. Ammas ijoollummaa keessatti sirba isaa ka baalee roobeeratti hidhamu ooltee hin bulin hidhamu ooltee hin bulin kajusanii gaaf tokko sirba xiqqoo ta'e akkatti miila abbaa kiyyaarra taa'ee sukkara siphata abbaa kiyyaanatti abbaan sirba kanaas shukrii akka ta'e. Hayyee. Sanii fi ergasi akka beechuun jecha hanga abbaa kiyya maqaa isaa na himee fi sagalee isaa dhagaa gaafa ogguun baree isaallee agarutti shukriidha. Garuu nama biraa kan sadarkaa gootummaa fi dandeettii fa'aa hundatti shukrii oli kennuuf hedduu jira. Garuu akka abbaa amanummaatti malee. Hayyee. Shukrii jettee too. Ati yoo. Ani filadhu artistoota. Dirqama. Okay. Khadir Said. Khadir Said. Weellisaa hangafa maaliif? Nama sabboonummaa dhugaa qabu. Fakkeessuuf hin hojjenne. Yeroo dheertuu akka aartii namni hedduun aartii useetuma akkanumatti itti tolee waan dalaguudha. Inni immoo quuqaa garaa isaa keessa jiruu fi akkasuma waan hawaasa keessa jiru wallee waan ibsatuuf walumaa galatti nama sabboonaa fi cimaadha. Hayyee isinoo eenyuun filattu eenyummaa lakkoofsa filadhu. Lakkoofsi 6 akkas jedha. Yeroo baay'ee maaltu si qaanessa yookaan si saalfachiisa? Nama hiriyaa jee haalan itti dhala yookaan akka maatiitti ilaalu gaafii jaalalaa na gaafachuu. Itti qaanfattaa? Maaliif? Itti namoonni kun itti dhalootaa itti dhiyaattee akka obboleeyyaniitti ilaaltee akka maatiitti ilaaltee garaa kee agarsiifattu hunda kee namni kun badii qabu jechuudha yaamti garuu. Mor hedduu irraa bakkaaniin qaanfadha hedduu qanaatu waan akkanaa godhe waan jechuun gaafii natti ta'a. Akka inni sadarkaa kana keessa seenu kan godhe immoo akkamitti waan jiru gisee hunduun hin qaanfadha sifisiin hin gaafadha deebisan hin qawwaru. Ayyee siyo. Bakka hin taanetti ifis ta'e nama biraa argu. Ofiifitti qaanfattaa jechuudha bakka hin taanetti. Egaa daawwattoota keenya gaaffiinan har'a qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture gaaffiiwwan har'a qabadhee dhiyaadhe isaan qofa osoo hin taane isinis bakka bu'eetan gaafadhe waan ta'eef waan hin gaafadhe kana hundaaf deebii komentii jalatti nuu kennaan affeerraa keenya yeroo yerootti sagantaa keenya akkas bira dhaqqabuu fi subscribe like share gochuu hin dagatina. Egaa yaadas yoo qabaattan yaadni keessan nu ijaara waan ta'eef komentii jalatti yaada keessan nuuf kennaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin torban hanga walitti deebinutti torban gaarii.